Kabajamu baay'olii wanta barbaadan osoo ta'eyyuu namoota baay'ee muraasa ta'anidha wanta kana kan argatan. Baay'oliin kabajamuun maal akka ta'e yoo hin beekin addunyaa kanarraa gaggeeffamu. Kabaja argachuu faana kan wal qabate saayikooloojiin nuti hubanne jira. Waa'ee saayikooloojii sanaa haalaan yoo hubanne garuu hammam barbaachisaa fi faayidaa qabeessa akka ta'e sirriitti ni hubannaa jechuudha. Kanaafis viidiyoo har'aatiin namoonni akka nu kabajan gochuuf kan nu gargaaran karaawwan xiinsammuu 8 ni mari'an. Tokkoffaa kabajamuu dirqisiisanii. Gaaf tokko dhugaa jiru ifaan ilaaluun barbaachisaadha. Addunyaa kana irratti karaan kabajni itti arganu inni tokko namoonni nuyi akka nu kabajan dirqisiisuudhaan. Addunyaa qaroomtee irra jiraachaa yaada kana faana kan faallaa ta'an namoonni baay'een jiru. Kabaja argachuu kan danda'amu dirqisiisuudhaan yoo jettaniin sammuu isaanii dhabuu danda'u. Baay'ees ni aaru. Sababiin inni tokkoffaas immoo dhugaa jecha kana duuba jiru waan hin beekneefidha. Kanaaf dhugichi maali? Kabajni sodaa faana kan wal qabatedha. Kanaafidha ilbiisa caalaa leenca kan kabajnu. Ija leencaa yommuu ilaallu osoo hin jaallatiin akka isa kabajnuuf ni dirqamna. Ilbiisa garuu keenyaan irratti yoo argine waan ta'e rukunnee ajjeesuuf hin sodaannu. Kanaaf amma gara kabajaatti adeeminu. Lamaanuu uumama jiraataadha. Kabajuu kan dandeenyu garuu leencaadha. Sababiin isaas immoo inni daqiiqaawwan keessa nu ajjeesuuf humna waan qabuuf. Kan akka fakkeenyaa waa hin baasne yookaanis akka tasaatti hin lakkaa'inaa. Dhugaa dubbachuuf taanaan kanaafidha namoonni hedduun waaqa uumaa isaanii kabajanii kan sodaatan. Waaqni keenya abbaa dhiifama baay'ee fi jaalalaadha. Haa ta'u malee inni baay'ee aangoo kan qabudha. Kanaafis aangoon isaa sun akka isa kabajnuuf nu dirqamsiisa. Fakkeenya dhumaa tokkoon isiniif kenna. Falmataa piroofeeshinaalaa faana osoo wal loltanii homaadhuma yoo isin arrabse waan isin hin barbaanne yoo isinitti himeyyuu ammas ni kabaju. Isa kabajuu osoo hin barbaaddan ta'eyyuu wanta inni gochuu danda'u beekuudhaan humna isaa kabajuu fi dandeessu. Asiinis jedhee achi kabajni sun gara isaa deemaa jechuudha. Dhumarrattis isin akka isa kabajaniif dirqamtaniittu. Kabajaan dirqamsiisuun nama hamaa gabroonfataa yookaan namootaan kan cunqursu jechuu miti. Namoonni jaalatanis jibbanis dhorkuu kan hin dandeenye gosa aangoo yookaanis humna qabdaa jechuudha. Homaadhuma nama nagaa yoo taateyyuu fayyadamuu dhiisuudhaaf yoo murteessites ammas namoonni akkasi kabajaniif isaan dirqisiisaa jirta. Sababiin isaas immoo ammas humna isaan sodaatan yookaan immoo kabaja waan qabduuf. Kanaaf kabaja dhugaa yoo feetan gonkumaa namarraa hin gaafatinaa. Bakka isaatiin nama dandeettiin ganamne qabu ta'uu qabdu. Yommuu akkas gootan namoonni karaa salphaan akkasiin kabajan isaan dirqisiisaa jirtu jechuudha. Kana malees dabalataan immoo namoonni isin caala dandeettii akka hin qabne gowwoomsuu dandeessu. Saayikooloojiin kabajamuu dirqisiisuudhaan kan hojjetu iddoo kanatti. Haa ta'u malee kana hunda keessaa tokkoffaa fakkaattanii mul'achuurra kabajamuun nama maluuf yommuu taatan dadhabbii tokko malee ni argattu. Lammaffaa deebii keessan tursuu. Namoonni akkasinitti xiyyeeffatan yoo feetan deebii keessan akka eegan taasisaa. Akka ajaa'ibaatti hojjeta. Maaliif hoonaan jettan immoo deebiin ture kallattiidhumaan aangoo kan agarsiisu yommuu ta'u kunis akkasiin to'atan ni mul'isa. Ariitii keessaniin immoo yommuu deebisan kun immoo miira iccitaawaa naannaa keessan jiru akka ifee mul'atu godha. Kunis immoo namoonni sammuu isaanii keessa maala akka uumamaa jiru akka gaafattan isin godha. Isinis dandeettii dhokataa fayyadamuudhaan iccitaawaa ta'uu keessan caalatti ol kaasuu dandeessu. Fakkeenyaaf deebii kennuu yoo feetan seeqaan akeektuu xiqqoo kennuu dandeessu. Namoota tokko tokkoof akeektuu jaalalaa salphaa kennuurra kan darbe homaa wanta biraa kan hin qabne godhanii yaadu. Wantichi garuu aangoo baay'ee fi to'annaa isaaniif kenna. Sadaffaa amala badaa yommuu argitan hin darbinaa. Itti dubbadhaa. Naannoo keessanitti namoonni amala badaa yoo agarsiisan caalatti immoo namoota isaaniif cinqamtan yoo ta'an itti himaa. Tarii jaalachuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee isin wanta sana akka fooyyeessan itti himuu keessaniin qofa sin kabaju. Yeroo kamiyyuu wanta isin irraanfachuu hin qabne yeroo tokko tokko kabaja yommuu barbaaddan gochaawwan agarsiistanii isaan hin jaalatamuu dhiisuu danda'u. Yeroo booda garuu deebi'anii yommuu yaadan gocha sirrii akka gootan ni hubatu. Afraffaa yeroo keessanitti hin qoosinaa. Addunyaa kanarratti qabeenya guddaa qabnu keessaa inni tokko yeroo keenyadha. Kanaaf namoonni yeroo keessanii yoo kabajuu baatan kana jechuun waa'ee keessan baay'ee hin yaadanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama tokko faana osoo beellama qabaattanii fi namichi dhufu kan turu yoo ta'e yoo xinnaatee wanti gochuu danda'an dursanii akka barfatan beeksisuudha. Karaa kanaanis isin yeroo keessan qusachuu yoo feetan beellamicha yeroo barbaadaniif ceesistu yookaan immoo beellamoota kana ni haqxu jechuudha. Akkas gochaa yommuu itti fuftan namoonni yeroo keessan kabajuu jalqabu. Kanaafis kan barfatan yoo ta'e dursanii isinitti himu. Yeroo keessan qisaasessuun isaaniif akka injifatamuu guddaatti lakkaawwamu.
Isin yeroo keessaniif hamma cinqamtan isaan yommuu isiniif cinqaman immoo sin kabaju jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu yeroo keessan kabajaa. Isin yeroo keessaniin qoosuu hin qabdan. Isin waanta ittiin qoosne namoonni isin jalaan tuqan. Shanaffaa, morkataa keessan yookaan immoo faallaa keessan jajaa. Yaadni kun baay'ee gabaabaadha. Garuu namoonni baay'een iddoo kanatti yommuu dogoggoran ni argina. Milkaa'inaa fi kennaa nama tokko gadi qabuun namoonni kabaja isiniif qaban akka dhaban kan godhu karaa baay'ee salphaa ta'edha. Hamma fedhi salphaa yoo ta'es yookaan immoo haqa qabeessa jettanii yoo yaaddan iyyuu milkaa'ina namaa gadi hin qabiinaa. Hamma fedhi morkataa keessan yoo ta'an iyyuu dhugaadhaan laphee keessan irraa isaan jajuun irraanfatina. Namni jajjan sun morkataa keessan yoo ta'e kun ofitti amanamummaan ofii keessan irratti qabdan akka ol jedhe ni mul'isa. Ofitti amanamummaan isaa namni ol jedhe immoo mirkaneessa namaan eegu. Ofiisaafis miirri gaariin akka itti dhaga'amuuf namootaan gadi hin qabu. Kanaaf ofii keessan haala kanaan gaggeessaa yommuu deemtan namootarraa salphaadhumatti kabaja argattu. Jahaffaa, yaada keessan sirriitti ibsu. Hima jabaataa fayyadamaa. Yeroo baay'ee namoonni waanta dubbataniin dhiibbaa namootaa irratti qaqqabsiisan hin beekan. Namoota baay'ee faana wal geessanii yommuu odeessitan yookaan immoo haasaa yommuu gaggeessitan wanti xiyyeeffannootti kennuu qabdan kanadha. Yaadni keessan akkuma sammuu keessan keessa jiru afaan keessan keessaa yommuu bahus akkuma sana ta'uu qaba. Yoo ta'uu baate ergaa dhiphinaa fuula keessan irraa mul'isaa jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee namoonni namoota bukkee yommuu ta'an kan dubbachuu dadhaban. Dabalataanis yaada keessan ibsuu irratti osoo jirtanii gidduu irratti callisa baay'isu. Kana yommuu gootan wanta dubbattan akka hin beekne ni mul'isa. Gidduu gidduutti boqonnaawwan baay'ee kan fudhattan yoo ta'e yaaduudhaaf yeroo baay'ee akkasin jalaa fudhachaa jiru beeksisaa jirtu. Kunis immoo ergaa keessan dukkaneessaa deemu. Sammuu keessan keessa isa jechuu barbaaddan afaan keessan keessaa yommuu bahus isuma ta'uu qaba. Akkas yoo ta'uu baate baay'ee rakkattu. Kabaja argachuuf baay'ee rakkattu. Namoonni ta'e jedhanii osoo hin taane osoo hin beekini kan siniif kabaja dhaban. Torbaffaa, gaaffiiwwan amansiisaa fi gadi fagoo gaafadhaa. Yeroo baay'ee namoonni dhaga'amaa fi hubataa ta'uuf namoota faana osoo addaan hin kutin odeessuudhaanii fi wanta ka'u wanta kamirratti iyyuu suusii yaada kennuu qabu. Haa ta'u malee namoonni maal gochuu akka qaban ofii isaanii sirriitti ni beeku. Kanaaf dhiibbaa keessan kan ta'u isin odeessuurra gaaffiiwwan ofii isaanii fi naannoo isaanii akka ilaalan isaan godhan gaafachuu irratti argamu. Kana yommuu gootan ija namaa irratti baay'ee hubataa fi beekaa taatanii dhiyaattu. Addunyaa kana irratti teeraappistoonni baay'een sirriitti kan kabajamanii fi dandeettii yaaduu olaanaa kan qaban godhamanii ilaalamu. Sababiin isaas immoo gaaffiiwwan gabaaboo fi baay'ee murteessoo ta'an waan gaafataniif. 8ffaa, duudhaawwan keessan eegaa. Namoonni tokko tokko eenyu faana akka walan qo'ataniitu duudhaawwan geeddaran jiru. Amma fakkeenyaaf namni sun hin dhugu nama jedhe ta'uu danda'a. Haa ta'u malee hiriyoota isaa duraa faana yommuu wal arguu fi namni sun immoo yeroo sanatti kan dhugu taanaan ammas yommuu wal argan keessummaa ta'anii wal arguu dhiisuuf jedhanii ni dhugu. Namoonni tokko tokko immoo dhiibbaa namootaayyuu ni eegan. Qophaa isaanii yommuu ta'an gara wanta hin godhu jedhanii deebi'u. Duudhaawwan isaanii eeyyama isaaniitiin diigaa jechuudha. Namoota fuuldura yommuu ta'an ani nama akkana godhudha jedhanii qophaa isaanii yommuu ta'an garuu duudhaa isaanii kan diigan yoo ta'e ofii isaanii irratti caalatti shakkii bulcha. Ofii isaaniif yoo amanamuu baatanii fi seera isaaniitiif dhaabbatanii yoo yaaduu baatan immoo ilaalcha namootaanis akkuma ofii isaanii ilaalan ta'aniitu dhiyaatu. Isin ofii keessan ilaalchi fuulleedhaan ilaaltan jira. Namoonni isiniin kan ilaalan karaa isin ofii keessanitti ilaaltaniin. Kanaaf ofii keessaniif ilaalchi qabdan oolaa jedhu. Duudhaawwan keessaniin hin mariisinaa. Karaawwan 8 kanas yoo hordoftan shakkii tokko malee kabaja namootaa ni argattu. Viidiyicha waan hordoftaniif baay'een sin galateeffadha. Faayidaa qaba jettanii yoo yaaddan viidiyoo iskiriinii irratti argamu kiliik gochuun ilaaluu dandeessu. Galatoomaa, nagaatti.